nageenyan qabdu qalbii kee keessa duniyaa qabaattus qalbii kee hiyyeessa kun sidamaasa deebii kufriirra irra nu kaa'ii karaa khayriirra har'a ummanni maalummaa saadhiise kufriif kaafiraa hordofa jabeesse muslimatahun isa kaanfachiise islaamu maasaa ofirraa balleesse simaadin islaam الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاب جمتوتا في جالتهم توتا هردفتوتا ورين قرايوتو بخينيات هردفتن درسين كينيا هرانتنا إن شاء الله إذن ربيتين أبوليين إرقما ربي إلى الله إرقما ربي أكما أبوليين جيشورا وجدالة أكما قبانت أبوليين هرما وجهودان نكابان جيشور أما درا درسي خينيا أما درا درب كيست أبوليين إرقما ربي خوجين غرا حالتكو خيسا بحن ilmaan abbaa tokko dubbannee turre har'aan tan ammoo jechuudha namoota ammas ergamaa rabbii dubartoota tahanii jechuudha ergamaa rabbii hoosisan amma dura jechuudha eenyuun akka tahe dubbannee turre jechuudha darsii keenya ammaan dura dabre keessatti har'aan tan inshallah izni rabbiitiin kan nuti dubbannu obboleeyyan isaanii jechuudha kaisaan harma wajji hodhanii wajji guddatan taraa tarallee jechuudha ta'uu kaisaan harma tokko wajji luugan kana dubbanna inshallah ikhwanuhu min ar-radaa' obboleeyyan isaanii kaisaan harma tokko wajji hodhan ikhwanuhu min ar-radaa' obboleeyyan ergama rabbii kaisaan harma tokko wajji hodhan sab'a nama torba dhiiraa fi dubartii jidduu nama torbaa jechuudha tokkoffaan hamzatu بن عبد المطلب إني توقفان حمزة إلما عبد المطلب يجو رضي الله عنه بوتيش بكماسا قواشيين الجيسي إسا سنججو قيسان حرم وجهو دانس سويبية الأسلامية خجرمتو إسي سنر حرمتك وجهو دودان وجهو دتان درسي كنيام مندورة دبرسينا كيست obboleeyyan isaanii ka garaa haala tokko keessaa wajji bahan ammas abbaa tokkorraa wajji dhalatan dubbannee turre ka harraa jechuudha warruma isaan harma wajji hodhan malee haala tokkoo fi abbaa tokkorraa dhalatan jechuu miti ka isaan harma wajji hodhuudhaan الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة يعني مثل رسول صلى الله عليه وسلم harma wajji hodhuun haram gootii waanuma wajji dhalatuun haram gorusan namarratti illee jechuudha harma hodhuunis haram namarratti godha jechuudha nama tokko yoo wajji dhalatte jechuudha akkuma waan haati wajji dhalattee fi haati harma wajji dhufte tokkuma jechuudha yoo wajji harma hoote akkuma waan wajji dhalatteetti lakkaa'ama jechuudha akka shari'aa keessatti kanaaf hamzaan harma سويبية الأسلامية تجران وجهودا خنا مالي جتشودا نموذج تربان كيسا حمزان إرجما ربي وجه حرمة كودة وجه تريجو وجه جدتا وستة رضعوا معه من حليمة أما سنموني جهامو كان حليمة إرّا حرمة كوجهودا تجراجو حليمة السعدية نبيتاني سينا إسي مدورة دبنة تريجو نموني جهان إرجما ربي حليمة رحمة وجهودا يوكين حرمة وجلوغان عبد الله ابن الحارث كان يجد مججو أمس أنيسة بنت الحارث كان يجد متو جذامة الشماء بنت الحارث كان يجد متو أصود بنو ججودا جذامة الشماء إسين جد متو إنت الحارث كوني
kan guyyaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam lola Hunaynii keessaa booji'amtuu argee fooxaa ofii afee jechuudha isii kana fuudhee boojuu Hunaynii keessaa fuudhee isii kana jechuudha sadarkaa itti godhee obboleettii isaati kan wajjin hodhanii harma haadha tokko nama tokkorraa harma wajjin hodhanii sadarkaa kenneefi akka sadarkaa isii guyyaa Hunayniidha fooxaa isaa fuudhan sadarkaa isii mul'isisan inumaa'u guyyaa san booji'amtoota keessaa isii baasuu qofaa miti isii dhaafuu booji'amaa biraa jechuudha gabra kennuudhaan sadarkaa isiitti godhe jechuudha. Ammas kana malee Awaatiq namoota jedhan kan ergamaa Rabbii wajjin harma hodhan jechuudha. Aatiqata binti Hilaal Aatiqaa binti Hilaal kan jedhamtu Aatiqaa binti Awqas binti Hilaal kan jedhamtu Aatiqaa binti Faa'ih kan jedhamtu ergamaa Rabbii isaanan kana wajjin harma tokko wajji hodhuudhaan wajji guddatan jechuudha. Inshallah darsii keenya har'aan tanaa jechuudha asumarratti dhaabna.